jirutti anifati harka qabanne galmaan ga'uu qabna. namicha jiruun boorsaa birrii fudhattee harkaa baddee qulfii mana fudhattee harkaa wayya bulloo kiyya hamzaa koo badana biyyeen na nyaatte bareedan kiyya. Suuraan fida qaallittiin koo gabbii bakka. Hai. Qoy laasanii miti bara akkanaan faarsaadha ta'u obbolummaa faarse fayyaa qabda matatti zooremu. Inna maal faarsita amma tokko taanee kaayiroo keessaa balleessina waliin hin jenne. No sanii miti fuula argee jenna onneen na dhoote dhugaa rabbii fuula ija fuula keessa laalee na onneen na dhoote jechuun na nagai qoy nan baasini onnee jaalalaati onnee jaalalaa osoo hin taane onnee ta'a oromummaatiif ta'u obbolummaati fayyaa qabdi muyyattiin. Hai maal jechuun hin baasna isa maal nu godha haadha faaxee jaarsa namaa jaallatamaa hamza jaallata. Inni nuyyuu akka bakka waa xuxuuxan jira mana ofiin jiru akkanaan hidhiin akkanatti hin diimanne bakka waa xuxuuxan jira. Me chasti ke no agarsiisi qoma ke no agarsiisi me qoya dhafaat ekkana no agarsiisi me chasti esa fuudhe surree baafatee qucee irratti darbatee ciisaa jira bar hamza yeroo baay'ee yoo ta'u surree alla rabbii gadi qabi laalka namicha keeppiif kaalsiin irraa hin baane akkasitti bulu rabbiin baganarraa qabe wallaahi laala qaqqabi dhiisiin hamzaa dhiisiin أعوذ بالله Hamza nuti chasti ke no agarsiisi jenne malee askeessa tiktokiin sirratti haa cufamuuf qaqqabaa jira dhugaa rabbi. Wallahi kaayiroo keessatti dhabama si godha Hamza rabbi meeshaa ke no agarsiisi jenne. TikTokiin bakka san hin jaalatu hin beektaami saniif jechuuf qaqqabaa jiraas. TikTokiin Oromoo. Hai. Ana fedhamoo haadha faatee yeroo kanatti mee yeroo miira keessa gale. Qoy maal haadha faatee fedhame misileen maal akka faatee biyya beera madaamii hin jira miti madaamii yoo warra hin jira miti miira keessa galte akka isaa kana godhatti. Yaa Hamzaa dhiisu ofirraa baalla. Eebata ana obboleessi as jira biyyan na nyaatte oromaan dubbadhu nagayatti. Baaba baga argitan jiruuti ya baga argitan. Lakki obboleessi kiyya nama nagayaati si malee jaartii biraa hin fedhu lakki jettan as bahee gizeenni kaameraan nama 700 irratti waan inni dalagu baguma ejjite san argite baga rabbiin oofee isin fide an jireenyan qabu rifeensi mataa na luqqa'e. Hin dhiqadhu hin uffadhu hin nyaadhu hin dhugu yaada isaarraan kaka'e taan hin dhungata taan kiisiin giitti erga taan ol galee faarsa baguma argitan jireennatiyya baguma argitan jireennatiyya baguma rabbiin oofee isin fide faatuu too qabsoon kiyyaaf kan keetti fuufuu qaba ishii rabbiin jaarsa namaan waa hiru abbaa amiin jedhate andu'aayin kadhaa. آمين 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 لا فيتي آمين يا رب يا نافع فاتي دا جارس نما نوهر يا خالق يا رحيم يا رب يا الله نافع فاتي دا يا رب جارس نما أبا جولشني كجارتي متى نياتي كجارتي هيرارسيتي آمين آمين كان جارتي هيرارسيتي كان جارتي نلال من كيستي آزا غوتي متى نياتي يا رب نوكن يا رب أنا فاتي نملكيس يا رب أنا فاتي نملكيس يا رب جارس نما يا رب أما أنا تلي هنجرامتي يا رب هافورا خمزة اتحاد سيدي ربي نك خمزة سوبر باد نتي قرأ يا رب أفورا حمزة الرابل ليسي أني فاتفات إكايون كي جارس نما تيرمودا يا ربي تياتين دندس حمزة نور راكاس يا رب حمزة جالل حمزة نور راكاس نلامانو هنجالنا نتي قرأ إمي نتي قرأ إمي أني تنكيسا أكنا باو نتي قرأ إنكيسا باو دي جيرانا تيرا نقرأ إفتوتو الرجيم هأعوذ بك قرآن خمسيسا نقرأ هأعوذ بك من نقرأ إفتوتي يا دوغا ربي أتدو غرا لافتي أنا ما غراتو كندو أين ما قل نتي قرأ أيه يا ربي أتين دندتا يا ربي بابا ليزا مي أنا من ليزا يا للهمزة هذا فاتي أني هذا فاتي كيسا فود يا ربي يا الله أني هذا فاتي كيسا أمزا فود إنو رادر بد يا ربي جارسنا ما نهير أنا فاتي دا
yaa rabbi jaarsa namaa nuu kenni yaa rabbi tiyyaatiin dandeetta na iyyisiisuuf ta'aa jira naqara ija baadhuu naqara Hamza tiktokiin sila cufame Hamzaa Gabbaasi tiktokiin cufame Hamzaa Gabbaas tiktokiin cufame tiktokiin cufate wallahi Hamza gadi baasa rabbi kiyyatti sii kakadhaa waa ay maal meeshaa kee eenyutu agarsiisiin jedhe imma meeshaa kee eenyu ni qabu manni ati wallahi o sagal of sukkumtu yoo miira keessan galu ati faaxee miira keessaa seentu malee anu dura miira keessa seenaa amma dhiisee jira naqara wallaa naa hojjetaa jira du'aayin kee yaa rabbi ana haadha faaxee yaa rabbi haadha faaxee keessaa darbadhu Hamzaa kana onnee haadha faaxee keessaa darbadhu yaa rabbi jaarsa akka reedii nuu kennu yaa rabbi jaarsa akka reedii nuu kennu Fati akin jeeti du'aa itti godhi sii baasii fi seeneeti. maal jedhee keessa Fatuuti hin dhagayin namni haati faaxee isaaf jecha bahaara meeqaa daakee Kuwaitin irraa Itoophiyaa galee Itoophiyaa irraa Dubaay dhufee Dubaay irraa isaaf jecha bahaara meeqaa daakee qooqa bulee beelahee dheebodhee jechuudha tiraanspoortii fixee akka nama Kanaadaa deemu akka nama Awurooppaa deemu birrii 400 Itoophiyaa fixeetiin biyya kana dhufe jechuudha namni haadha faaxeetii hin taane yaa shamarran Oromoon namni haadha faaxeetii hin taane isinii ta'a jettanii yaaddanii namni haadha Fate onneesi irraa saaqee qullaa hambisee biraa deemi. Isinii ta'a jettanii yaaddanii yaa shamarran Oromoo. Haati faaxee ni albaate akka mixaaxaati mixaaxa talbaarra buusan gartee talbaa kami qaxqab godha akkas godhatti haati faaxee. Us jedhe albai bakka geettetti ajaa'i us jedhe bakka geettetti ajaa'i bakka geettetti rakkaadhu rabbi si harakkisu us jedhe. Fatu isii keessaa dhalla'ineeti waan jenne san goona naafati riijasiitti. Fatiyaan omaan jettu Fatiyaan osoo waa jette illee na himti Fatiyaan sharriin qabdu Fatiyaan hamtuun qabdu osoo jettee ni iyyuu natti himti Fatiyaan anaaf Fatiyaan walitti gurguratu waan nama himanii jira akka keetii miti namni hundi akka keetii miti Fatiyaan akka keetii miti waan nyaataniif waan dhugan miidiyaarraan fiddu waa hundani waan Fatuutu yasii jecha bakka taa'u irraa ol ka'ee du'aayin naa godhinaa hojjetaa jira manfasiin kee du'aayin akka dhadhu na keessaa bayaa jira onnee kiyya keessaa Hamzaan baaran akka dhadhu du'aayin. yaa rabbi Hamzaa darbadhu keessa yaa rabbi tiyyaatiin dandeetta yaa rabbi anaaf haadha faaxeedha kan ilmaan 5 qabu nuu kennu yaa rabbi tiyyaatiin dandeetta Hamzaa nurraa darbadhu yaa rabbi tiyyaatiin dandeetta jaarsa namaa malee hin feenu ani faaxee. يا ربي نتي حدث يا ربي نتي حدث يا ربي كرايني باي كرايني قال يا ربي ضد كرانا كل آمين يا ربي تتري جارتي ريدي ترى جدو باسا جارتي ريدي ترى جدو غبوسا جارتي ريدي ترى جدو غبوس بلا ترى كذا جارتي ريدي ترى بلا دي آمين 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 يا ربي أمزح فجأة يا صار جيتين جرا يو قرا دقت جرات اللي يو قرا دقت جرات اللي يو قرا جب جرات اللي يو إجا صار يو فول صار يو كيبي صار جيتين جر أونة كنا تناري فتا يا ربي سافا كيسا باسي يا ربي يو كيبي ساعرته يو متي ساعرته يو دبا ساعرته آمين جل آمين يا ربي كيسا باس يا ربي شيت أنا كنا كيسا باس أما دينغ إسحاق إن كرا كنا قطر وارجع حمزة كيا يو جد فوق إيه صدق تفا كنا قبة ترى أولي يا ربي وصو فتا بس يا جودا سنجل لالي أرجع يا ربي نكيسا باس يا ربي نكيسا باس يا إسحاق تفكّا أمزة تفكّاتا إسحاق إن أجرتي أمزة تفكّاته يا ربي تيجي أتكيسا بوكس يا ربي أتكيسا بوكس أتكيسا بوكس أعوذ بالله من الشيطان أما أنكنينجو من الكبائز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم باي كيسا بايت باي جارتي ريدي ترى بلا ترى كيسا باسا باي كيسا باي مكان كأنه نني أتكيسا جرت باي حمزة هاجي جرا ما حمزة هاجي جرا متى لالي
Maqaan keenya ni Matala level udar biar khairo wago du bare beita kaso wago la ko wago du sang biar khairo bakasiri ola beita maqaan keenya ni bayati keessa eenyu maqaan keenya Hamzaaji bay maal barbaadda asii keessa maal barbaadda biar bakasiri ola beita akatti waa baasan ni beeka bakasiri ola jam biar khairo ko guutu Ela katti waa baasan ni beeka bar Echini biar khairo anam beeka bakasiri olti ya arshi ko mata kata ka fulotte eenyu maqaan kee baate maal barbaadde haadha faata keessa seen Jaalala simi du. Jalani sene. Jaalala simi du. Jaalala mi. Lakki jalala miti jalani sene. Maal barbaadda maal fudhattee ba'uu barbaadda. Jalani sene. Maal fudhattee baate. Namicha warra us jedhi jalaan siyaaseen ayyaanni abbaa kiyyaa jalaan maal goota seenta jalaan siyaaseen abbaa kiyyaa malaaxa keetti keessa malaaxa. Ati bar hin malaaxofne hin maraatte us jedhi malaaxa rabbiin dubartii sitti haa hadheessu inshallah karaa baatee karaa galtee rabbiin faaxee waan jedhamtu rabbiin dubartii sitti haa hadheessu siif dubartii rabbiin garagara haa godhu amiin jedhi fatuuti amiin jedhi. Amiin. Fatuuti amiin jedhi rabbiin dubartii sitti haa hadheessu karaa baatee karaa galtee. Faaxeen haa tareeffattu rabbiin dubartii sitti haa hir'eessu rabbiin daansi sirra haa qannasu rabbiin dabbaa sirra haa qannasu rabbiin keeffitana sitti haa ajeessu ani homaan jedhu guyyaa takkallee taatu si waliin nyaadheera Hamzaa kiyya akkas onnee tiyya miitee onnee tiyya saaxee onnee tiyya jechuudha ona gootee onnee tiyya mana jeedalaa gootee na biraa deemte rabbiin dubartii sitti haadhe faaxeewwan warri koomentii jala jirtan namoonni jechuudha naa waliin rakkattanii naa waliin cannaqamtaniitiin baasii an baasee dhufe kana hunda quba qabdan amiin jedha na gargaara amiin jedha gargaaraati rabbiin dubartii itti haa hadheessu rabbiin isaa dubartii garagara haa godhu anilleen du'aa hin godha oromo qoyaaga ishi qoyaaga ishi anis du'aa bareedu takaan godha yaa rabbi jara kana lamaan jaarsa tokkotti heerumsiiti jarri kunillee nama gurguddaan amma yaa rabbi jara kana lamaan jaarsa tokkotti heerumsiiti halkan waltumaa bulastiree irratti gurrisi haa dhukkubu baga baafte kun amma na keessaa bahe jinniin isaa kun amma na keessaa bahe fatuuti baga baafte الشيطان الرجيم شيطان أعوذ بك من الخبث من الخبائث جتمتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبو باي كيسا باي مش أتيجي باي هذا بعد كنجدو ألام كوفيا قبدي ما فيا قبدي بس لا سيسم باي كيسا باي baga baafte amma na keessaa bahee jira anqaraayyuu bar takkuma ija isaa arga takkuman keeppii isaa arga abbo argaa keessa qaama kee hundi kiyya hunda keessatti seef ta'e takkuman isa arga bakka isa arguu dhabee taanaan bar nagaan lufaa bar amma odoo torbee tokko isan arginiiti nagaan lufee ka'ee nyaadhee dhiqadhee uffadhee dalagadhee zana jedhee liivii kanarraa ashaqee takkatuu isa argaa miti natti guute bakka dagachuun dandeen bakka amma dheengadda aslii fa olin argee bakka yoosuu natti dachaa jinnuun isaa ija isaa keessa argee nan dachaa wayya bulloo kiyya naa dhufu kunoo amma nan deebi'a bakka yoosa hin gubatti fatuu koo miidhamee jira bar akkati muzee waliin taate ta'ee bar ciisi jeen jalaan baana jalamaan seeni jalaan baana ciisi akkati emmii waliin taate san ta'ee bar fatuu namni naan beeku jeen jalaan seeni jalaan baana gachiisi jeen no siyaaseenu jalaan sente himataa jiran Hamza eessaan sente hin baata keessaa inshallah biiznillah sitti qara'ee qulaa'uzuu sitti qara'ee baata eessaan sente
mana injiru bakka waa kiisingi godhan jira tiktookii qabee gossaa jira isa haa gosso ayyaan nabbaa kiyyaa jechuudha baarsaa namicha kana coggaarran na luqqise. Keessaa si baas na'uuzu billaahi mina sheexan isin immoo jelumaan baana inni. Amma wannoo dhabeessa rakkoon gatii inni mana namaa jiru jecha akkana na keessaan ba'u osoo amma mana isaa jiraateeti na keessaa baya amma osoo mana isaa jiraate yookaan mana kiyya jiraate na keessaa baya gatii mana isaa jiruuf jecha mana namaa jiruuf jecha amma hin ta'u barbeettaa sila. Irrakkattee bar. Irrakkadhe fatuuti irrakkadhe waan godhu dhabe bakka homaa takka gochuu hin dandeenye. Uf keessaa baasa jedhu hin dadhabe. Maal abbaa kiyyaa godha fatuu koo akka ta'emmii wajjin irrakkadhe bar. Kilooriksiin dhunni uummanni Oromoo kun erga kaayiroo dhatte kaayiroon siin taane haadha faate erga kaayiroo dhatte nuqqatte waan nufi erga kaayiroo dhatte maal taate namni naan jedha. An erga kaayiroo dhaqee nyaatan dhabne yaa Oromootiyya dhugaatiin dhabne yaa Oromootiyya. Irrakkadhe namicha rakkataa kanatti dabalame. Namicha rakkataa kanatti dabalame jechuudha namicha keeppii rakkifte dabalameeti rakkadhe. Isaak Zeenuu yoo argu isa yaadadha. Asli yoo argu qumatiin isaa lamaan tokko isa yaadadha. Bakka uummata akka inni minimmaa daragachilin bakka. Hin dandeenye bakka maal abbaa kiyyaa godhu. Isaak Zeenuu isa sitti fakkaatee dhufa Hamzaa sitti fakkaatee dhufa Isaak Zeenuullee. Isaak Zeenuu yoo arge onneen tiya birna jetti. Ammas taree deebee asli yoo argeetin jedhe qumatiidhaan akka tokko jiranii birna jetti onneen tiya tun rakkadhee baran tasa qaayyaamee bara. Isaak ofitti amana bara keeppii yeroo hunda keewwatu haadha faate akkama Isaak sitti fakkaate. Isaak yeroo hunda yoom keewwata akka isa kanaa inni kun ofitti amantummaan qabu bara. Gooticha soqotti baasin isii tana hanga irraa boojii kaayiroo tana gangalchee bar. Mataan maal si ta'e mataa dhukkubaa isii. Anaa kee jaalala bar. Guys taap godhame taap godhaa. Fatu komee jiru guyyaa tokko giraandi moolii kana na fidi isheeticha tokko harka qabadhuuti giraandi moolii kana na fidi natti haa qara'u na keessaa haa baasu. Sheekicha wayii jira. In beekte jedhanii nageessi. Isin qoy akkamiin waa baasu sana akkamiin akkasiin bartan isaan seente isaan ta'e eessi jirti maaliif seente eessatti akkasiin bartan beera siiriidha. Eessa oolta guyyaa. Maal jechuudha qoyiffatii asitu siirii dalagaa dhagayeeti moo mucaan kun maan mataa si dhumaa maali maan maqaa si balleessa. Wallahi waan amma boru kanaan namni si arrabsa ishii boru kanaan namni ol bahee si arrabsa situ siirii dalagaa dhagaye moo beera jarri lachuu arshii kuma takka guurratee bakka siirii oola jaaguyya. Nin baasa jinni nama keessaan hin baasaan qulaa'uzuu dhumatti qara'eetiin baasa warri sheexanni isinitti galte kottaa. Maali ummanni akkana rabbi jedhaati. Hamzaa jaallattamoo jaarsa namaa jaallannaa haadha faatee kana booda natti kaayyoo kee natti. Ani barba akka Hamzaa na keessa hin baane bakka jinni Hamzaa na keessa jirutti akkami jaarsa namaa meefatu ko mee ati jaalattee argite. Emmi waliin aga dararamtee argite. Bakka inni na keessa jirutti miimorii isaan guutame kan akkam godhee keessa formaati godheeti miimorii biraa guutame natti. Anasii hima qoricha isaa anasii hima bareedduu ko. Abshir. Anamma san jedhaa jira bar. Akka isatti of keessaa dileet godhuu yoo naaf himte. An ammoo jechuudha miimorii biraa guuttachuudhaaf qophii kan qotu muree jira. Rakkoon qabu. Abshir ati amma gaafii nan si gaafadhu Hamzaa hin feetamoo nama biraa feeta. An nama biraa fedha onneen kiyya nama biroo naan jetti. Garuu an ammoo tasa qaayyaame. Bakka onneen kee hin dandeenye. Hin dandeenye bakka onneentii amma onneentii Abduu Seena jetti. Isaak Zeenuu na jetti. Abdii Muktar na jetti. Amma Abdii Muktar amma ni fedha. Garuu ammoo tasa qaayyaame. Abdii Muktar jaartii qaba bar wuddee. Hai. Me wallaa jedhe
jaarsa namaati mire kafeenu kaayyoon kenna jaarsa namaati mire ma ilmoo waliin sitti dhufa akkommoo abdii muktaar rakkoon wallahi waan sanii dhugama jette anu sanuma yaadaa jira waan biraa yaadaa hin jiru maal labbaa kan kootii ta'a maal si wayyaa faatee ilmoo dhiisee dhufuu hin danda'u yoo jaartii qabaate ilmoo isii bira dhiisee dhufuu hin danda'u inni ilmoo isaa hin jaallata fuudhee zoora jaartii biratti yeroo hedduun dhiisuu siin dalagaa deemti Kanas bakka kama biraa barbaanna kama biraa barbaanna bakka kama jiruun goodda gubbaa dhaabdeetti wayii ilaalle kama jiruun gaara gubbaa dhaabdee jireenyi gaara itti taatee itti fagaatte wayii argite hin jiraa miti. Kan jireenyi gamsiisee. Kabaan barsiin ijoollee itti qaala'ee dubartii fuudhuuf deemu osoo hin taane kan jireenyi gamaan gamsiisee faaxee mataa mana keessaa mataa nyaattee mataa isaa xash gootee osoo ruuzii itti kennin oduu itti kennitu osoo anaa galu jettee balbala jalaa hin barin eessa galaarti. Esa dhufaart maa silkiin kaaftu ati nama nan seetu jettuun kafaateen jiruu isaa tana xash goote jechuudha. Ayyee bakka akkasii kan barbaanna malee kafaateen mana keessaa koorsitee jaarsa faaxeen mana keessaa koorsitee fatuuti yoo na durallee jaalattee namni akkuma hadha wal jaalachuu hin jiru kana wal dhabuun jira namni akka hamaa hadda walitti dhufu kana addaan deemuunis jira waan biraas hin dhaamu'ani akkanallee jettee jaarsa faaxee dhiira faaxee mana keessaa koorsite safara sangaa dhiira faaxee mana keessaa nama 800 as jala jirtan nama 820 as jala jirtan Oromoo bahaati haada jabaa furadha haadha faaxeetii fi fatiyaa hidhadha rabbi ja'a ganamaan baa hidhadha jara kana lamaan Oromoon sekkoo mantuu Oromoon jimmaa maalaati faaxee fatii ammaan taate siin jedha tuyyuu hima jirta maraataan mana 90 seenuatu hima jirta. Jaarta namaa gisee fudhachuu yaata akkana isin kanuma bahanii isinii dhalate. Hai. Yaa Rabbi jaarsa namaa anaaf haadha faaxee jaarsa namaa nu mana nu kenna. Yaa Rabbi asin dandeetta jaarsa namaa nu hir. Yaa Rabbi asin dandeenya. Namni tokko nutti hin ergatin asuma yaanurraa deemnu nama sadiin roomaantikii hojjechuuf deemnurraa. Yaa Rabbi jaarsa namaa nu. La Hamza waliin roomaantikiin dalagu Hamza waliin du'ee sagal gubadha malee qaraayyuu gubadhe onneen teena laalatteerti. Hamza rakkoo mana keessa nama fiiksuu hin danda'u roomaantikii kanaan.